Waaqeffannaan amantii afaan Oromoo, aadaa Oromoo fi walumaa galatti duudhaa fi ilaalcha Oromummaa waan of keessaa qabduu fi ittiin gaggeeffamtuuf namoonni tokko tokko aadaadha malee amantii miti jedhanii yeroo dubbatanis ni mul'atu. Akka ilaalcha fi amantii uummata Oromootti ammoo amantii fi aadaan addaan hin ba'ani. Aadaa fi amantiin qaama lubbuu tokko walitti qabanidha. Gargar ba'anii hawaasa hordofaa amantichaaf tajaajila kennuu danda'an hin kennan. Oromoon aadeeffataadha, aadaa qaba, safeeffataadha, safuu qaba, waaqeffataadha, amantii mataa isaas qaba. Kanaaf namoonni otoo hin hubatin waaqeffannaa ilaalcha mataa isaaniitiin hiikuuf yaalan yookaan ammoo sa'iin ta'innaa laataa dubbatan galmoota amantii waaqeffannaa dhaqanii gaafatanii baruu akka danda'an hubachiifna. Magaalaa Buraayyuu keessatti yeroo ammaa galmoota amantii waaqeffannaa sadiitu argama. Sadeen kunis galma amantii waaqeffannaa Malkaa Gafarsa Buraayyuu, galma amantii waaqeffannaa Tulluu Eegduu fi galma amantii waaqeffannaa Qarsaa Gulalleeti. Daawwattoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii dhaabbataa hordoftoota amantii waaqeffannaa. Tibbana lafa argachuu galma Malkaa Gafarsa Buraayyuu wal qabsiifnee sochii galmichi irra jiruu fi haala itti lafa argate akkasumas haala itti hundaa'e kanarras darbee haala waliigala waaqeffannaa fi jarmiyaa waaqeffannaas kutaa lamaan darbeen aaf-gaaffii gaggeessitoota galmichaa wajjin taasifne hanga ni barbaachisa jenne isinii maxxansineen isin hubachiisuu yaallee jirra. Kutaa sadaffaa fi xumuraa isaa kanas daawwadhaa jechaa sagantaa biroon hanga walitti deemnutti fayyaadaa nagaan turaa jenna. Galma Malkaa Gafarsa Buraayyuu kuma lafa kana argateen galma kana ijaaree galma kana dhaloota wal barsiisuudhaaf ijaarsa galma kanaas eebbisiisuudhaaf jennee akkasumas yaa'ii waxabajjii waggaa lamaan kana gaggeeffame irratti qophii guddaa qopheessuudhaan golee Oromiyaa irraa galmoonni keenya hunduu irratti argamuudhaan jaalattoonni fi deeggartoonni amantii waaqeffannaa irratti argamuudhaan jila guddaa asitti qophaa'ee ture. Kanumaan wal qabatee hawaasa naannoo kana yeroo sanatti tumsa garaagaraa deeggarsa adda addaan taasifamaa ture. Karaa bulchiinsatti illee deeggarsa adda addaa hanga korma kennuutitti hawaasa naannoo irraas gumaata hanga qolluun kennamaa ture. Dallaa guddaadha amma naannoo qorqorraan ijaaramee jira. Manneen garaagaraa sagantaa garaagaraa irratti gaggeeffamu magaalaa galma kana keessatti ijaaramee jira. Haalli dinagdee galma kanaa akkam ture? Akkamiin dinagdeen dhaloota waaqeffataa waggaa jennu dargaggoota dhaloota reefuu yuunivarsiitii irraa eebbifamu baay'eessaa'e nama dinagdee qabuu miti. Garuu ijaarsa gurguddaa as keessatti mul'ata. Mee ijaarsota kana haala kamiin ijaaramuu danda'an akka sochii yeroo san duraa turtan irratti bu'uurumaan dinagdeen galma keenya miseensuma keenya mataa fa'a. Kuusii qarshii shaniis irraa kaasee waan galmi idileedhaan qabu walitti qabuudhaan gumaata namni kamuyyuu maatii ofiis irraa waan godhu eebbisee tokkoon miseensaa waan ofitti ramaduu qabu ofitti ramadee kan bolokkeettii danda'u bolokkeettii, kan qorqoorroo danda'u qorqoorroo, kan simintoo bituu danda'u simintoo, kan mismaara bituu danda'u mismaara haala kanaan ka hirmaannaa bal'aa goonee erga miseensa kan hirmaachifne booda dhalaa garaagaraa bulchiinsa magaalaallee gaafannee bulchiinsi magaalaa Buraayyuu ganda lasuu kattaatirraa kaasee hanga dhaqee waajjira kantiibaa ga'utti gandoonni qorqoorroo akka ittiin dallaa ijaaran akka itti simintoo bitan deeggarsi garaagaraa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu karaa waajjira kantiibaatiin illee nu godhame hawaasni naannollee kuun mukaan kuun feeroodhaan
akkuma Oromoo waliin mirmatu sanitti nu mirmatee galmi kun bakka kanatti ijaaramu akka danda'u kan nu godhe tokkoffaa irratti miseensa ittaansee bulchiinsa magaalattii fi hawaasa naannooti. Yaantummaan warra abbaa Oromoo haala kanaan nu milkeesse isaan illee galma kana ijaaruu keessatti seenaa waan qabanii fi yaa galatoomanii jedha. Malkaa Gafarsa Buraayyuu sochii taasisaa jiru keessatti miseensota baay'ee horachuudhaan barsiisota keessaa baasuudhaan galmoota biraatiif illee fakkeenya ta'ee akkaataan ittiin tajaajilaa jiru ni jira jechuudha. Mee karoora keessan akka waliigalaatti maal amma fuulduratti maal fa'aa hojjettummaa akka waliigalaatti kaayyoo karoorri galma kanaa mee akkamitti dhaloota kana? Karoorri fi kaayyoon galma keenyaa karoorri keenya dhaloota keenya ala jiran dhaloota Oromoo dhaloota walitti qabnee waan isaa barsiisuu qajeelfama isaa barsiisuu sirna isaa barsiisuu sirna isaa irraa inni irraa kufe san barsiisuu hawaasummaa kalee inni qabu san ijaaruu diinagdee inni kalee qabu san itti godhuu waan silaa akka isaan jiraachisuu danda'utti dhaloonni kun akka jiraachuu danda'u akka wal kabajee wal jaalatee nagaan nageenyummaan wal jaalatee waliin jiraachuu ta'u barsiisuu. Akka waliigalaatti rakkoon keessan maali? Amma maal himachuu barbaaddanii maal isinitti hanqate? Qaawwi jiru maali? Akka bulchiinsa magaalattis haa ta'u hawaasa keessa jiraatanittis haa ta'u maal dhaama? Egaa rakkoon baay'eetu jira. Rakkoo jiru rakkoon baay'een heeruma biyyattii heeruma mootummaa kanaa bifa walqixa ta'een irratti hiikuu dhabuun dhaabbilee tokko tokko jira. Amantii isaanii walqixa wal hubachuu dhabuun ni jira. Kumii baay'ee illee qabaachuu baannu akka bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti hanga ammaatitti iddoo awwaalchaa hin qabu. Gaafii ujubaa gaafannee lafarra nu jalaa butamaa jira. Gaafiin ujubaa kun hin deebine. Tokko kan lammata irratti galmoonni keenya magaalaa Buraayyuu keessa jiran gara galmoota sadii galma kana dabalatee jechuudha. Galmoonni lamaan galmi tulluu eegduutii fi galmi qarsaa gullallee gaafii lafa tajaajila iddoo galma itti ijaarratanii sochii amantii waaqeffannaa barsiisan amantii waaqeffannaa gaggeessan hin arganne jechuudha. Isaan illee deddeebi'aatuma jiru waan ta'eef kuni akka komii qabna jechuudha. Kanarraa kan hafe wanti kun irruma jalaan deebi'aa jira waan ta'eef kanallee hubatanii akkuma amantiin biroo galmoota manneen amantii isaaniitti gaggeeffatan hedduu qabu. Nu hedduu isin gaafan tokkuma gaafan iddoo awwaalchaa ni qabu. Akka magaalaa kanatti iddoon awwaalchaa amma tokko isin gaamoo galmoota gaafataa jirtan. Nuti tokkichuma hoonuu kennan nu gaafa. Galmoota kan gaafanne bakka itti galma ijaarrannu malee iddoo awwaalchaa tokkuma gaafanne. Iddoon awwaalchaa tokko yoo nu kenname nu gaadha. Nuti lafa qisaasessuun barbaannu lafti laga qisaasamuun barbaannu dhaloota jechuun dhufa waan ta'eef tajaajila biraatiif isin oolchinu tajaajila itti dhaloota barsiisanii amantii gaggeessanii dhaloota fayyaa qabu oomishuudha waan ta'eef iddoon awwaalchaa immoo akka amantii tokkotti seera mootummaa irratti taa'e waan ta'eef iddoon awwaalchaa yookaan hujumni immoo dirqama nu barbaachisa waan ta'uuf asii galmi nu kenname iddoon galmaa nu kenname iddoon awwaalchaa immoo sababni hin kennameef hin jiru waan ta'eef kana hubatanii gaafii kana akka nu deebisanii abdiin qaba jechuudha. Yeroo wayyamaa hin argatin namoonni tokko otoo wayyama qabaatanii ofiifillee waaqeffataan ta'a lafa galmaatillee tola kiraa malee isiniin kennaa waan jedhu nu kaasaa turanii jettanii yeroo manni kiraan nama rakkachaa ture sanitti haa ta'u erga eeyyamni dhufe namoonni sun dhufaniiru yookaan immoo gumaachi isaa isinii godhan maal fakkaata gabaabinaan? Jechoota kumaarratti kun. Amma fakkeenyaaf amma yoo sii gale uma kofalna malee gatii miti kan waan akkasii. Odoo kana ta'e kanatti godhamu malaamaltummaadha hin barbaachisu. Amantii ta'e taanaan kootu wajjiniin guddifanna. Namoonni sun akkatti kennuuf. Akkanatti bu'aa bahiin qabasessee akkanatti dhamaata isin qabasee. Wanti tolaan jiru namoonni odoo beekamtii argate aanuu waaqeffataadha. Lafa kiyyaa nuraattu waaqeffannaa nan hojjetu nan takkisiin hojjetu. Namatti dhufanii waaqeffataan ta'an akka isaan itti se'an maabara dhugaa waaqeffataa se'u. Jennanni jira masqalli jira jechaatuma amantii waaqeffataa se'u. Amantii waaqeffannaa barnoota mataa ishee ilaalcha mataa ishee seenaa mataa ishee dhugaa mataa ishee qaba. Walirraa fagoo waaqeffataa ta'uun of ta'uudhaan dhaloota keenyatti amanuu ofitti amanuu oromummaatti amanuu dhannaa jiran
odaa qabna, gaaddisa qabna, waan mataa keenya qabna. Waan adda addaa geggeessaa karaarra deemanii waaqeffataa jechaa waan adda addaa heeraf seerri hin beeknes beekus bulchuu warra ta'ee akka itti ilaalcha akkasii warra qabu san malee akka dhaloota kanaatitti heeraf seera ennee Oromoodhaan waan ta'aniif qoree baay'ee nu bira waan jiruuf qoree sun takkitti yoo kan waraannetti ofii seennee walii seennee sagantaa keenya seennee warra deemuu danda'u. Akka halkanii guyyaa bakka tokko ta'anii guyyaa 3 guyyaa 4 leenjii irratti bakka tokko ta'anii lafa teenyee kanatti warra amanuun teessoo warra gamoo nu abbaa biyyaa akkasitti shaayii qabna. Abbaa biyyaa akkasitti abbaa lafa sanaati malee nuti bu'aa bayii guddaa keessa takka jettee jalqabda malee warra si cabsee warra si dhaalee warra si wal jiruuni of madaaltee waan akkasii warri jiran suni takkitti nu dhufnee namoonni hoggaa hojjetan hoggaa of ta'an karaan abbaan itti si baasu bal'aa waan ta'eef odoo hin ta'in qaama seerummaa sanis mootummaan hin kennu saniif beektan hin argamnu faasaniiti. Wanni hin argamnu immoo lafa irra jiru. Wanni hin argamnu takkitti lafa irra jiru. Ilma namaatiifis bakka namni geeggaa'uu qabna beektan. Yoo gurraalee mi'oo waaqa nageenya yoo dhugaa qabanii waaqa irraa dabanii. Yoo gurraalee mi'oo waaqa nageenya yoo dhugaa qabanii waaqa irraa dabanii. Hojii irra gusee nama dhugaatii dursee yoo dhugaa qabanii waaqa irraa dabanii hoo. Yoo gurraalee mi'oo waaqa nageenya yoo dhugaa qabanii waaqa irraa dabanii. Babaati golee boruu goobana hallee yoo dhugaa qabanii waaqa irraa dabanii. Yoo gurraalee mi'oo waaqa nageenya yoo dhugaa qabanii waaqa irraa dabanii. Taasifne bittiin godhee fayyisee bittiin godhee yoo dhugaa qabanii waaqa irraa dabanii. Walumaa galatti galmi keenya sabuu fi sabeeffannaa uummata kanaa hawaasa barsiisee akkaataa silaa hawaasummaa uummanni Oromoo kan itti ture san deebisee gadi dhaabuudhaaf akkaataa diinagdee isaa kan ture san deebisee gadi dhaabuudhaaf sirna silaa qajeelfama uummanni Oromoo kan irraa kube sanii akkaataa itti gadi deebisee dhaabu sanii gadi qabee hawaasa kanallee galmatti miseensa isaa barsiisuudhaan miseensonni immoo hawaasa keessa jiran keessatti bakka silaa jiranitti hawaasa barsiisuudhaan hawaasa kana hubachiisanii sagantaa kana hubachiisanii sagantaan tun jaalalaa fi nageenyummaa hawaasa fi dhala namaatiif qabbisanii sirriitti barsiisanii hubachiisanii akkasitti dhaloonni silaa hawaasni alaatillee bifa silaa miira jaalalaa kan nu qabuu fi miseensonni keenyallee jaalala kan walii qaban hawaasa alaatillee walii galtee fi jaalala qabuu jechuudha. Ammoo gara fuulduraatitti lafa ujubaa yookaan lafa bakka awwaalchaa akka magaalaa kanatti sadarkaa amantii keenyatti hin kennamne kanallee immoo caasaan keenya galmaa socho'uudhaan dalaaleen yeroo yeroodhaan galchaa jiru ni jira ammas ayyaanni dhaloota keenya ayyaanni warra darbanii nu gargaara waan ta'eef kanallee sochiin akka namatti goonullee akkuma jirutti ta'ee milkaa'inni waliigalaa warra bulchiinsatis yookaan warra bulchiinsa magaalaa Buraayyuutis amantii waaqeffannaa waggaa 8 as keessatti bal'achaa dagaagaa hordoftoota guyyaa guyyaarraa yeroodhaa yerootti hordoftoota dabalachaa akka deemaa jiru ni arganii ni beekanilleedha. Ammoo bakka ujubaa yookaan lafa itti namni du'e itti awwaalamullee akkuma amantii kamittu nuu kennu yeroo dhiyootti jennee abdanna. Maaliif amantiidha waan taaneef isaanillee immoo mirga akka heera biyya kanatti lafa itti awwaalamne yookaan lafa keenya kana irratti lafni nu Oromoodha. Lafni nu kennaa jennee bulchiinsa gaafannu kunislee lafa Oromooti. Seera qabeessummaan adeemsi bulchiinsaa magaalatiin kennama. Kanaaf isaanillee kallattii sana ilaalanii nu hubatuudhaan hordoftoota keenya hubachuudhaan akkuma amantii kamittuu waaqeffannaa ilaaluudhaan sochii nuyi goonu kana jala bu'anii nuu kennanii jennee
amanna jechuudha. Akka ofii keenya beeknutti waan isaan jedhanii fi adeemsa immoo ogguma deemnee sochii sanaan deemnee yookaan immoo gaafa milkoofne lafa arganne jenna. Haa ta'u garuu deddeebiin irra jira jechuudha. Akkuma kana dura lafa argachuudhaaf lafa galmaa argachuudhaaf deddeebi'aa ture sanatti cichoominaan ammallee deddeebiidhaan itti fufaa jirra. Gara fuulduraattis milkaa'inummaantu nu dhufaa jennee abdanna jechuudha. Sadarkaa biyyaatitti sadarkaa magaalaa garaagaraatti irratti amantii waaqeffannaa haalaan hubatamee jira. Dhugaan amantii waaqeffannaa beekamee jira. Sadarkaa bulchiinsa mootummaattis mootummaanis bakka garaagaraatti wanni siif yookaan lafa sanaaf gogaa fi galmoonni gaafataniif deebiin kennineef hin jiru. Seera qabeessummaa waan qabnuuf mirga amantiin tokko qabu waan qabnuuf mirgi sun akka nu kabajamuudhaaf nullee akka namaatitti waan sochoonu karaa seera qabeessa ta'e ni sochoona mootummaa illee nuu kennaa jennee amannaa jechuudha. Asirra galmoonni keenya kan biroos haa ta'u bu'aa baay'ee keessa dabre kan keessa dabre as ga'e dhumarratti gabaabinaanii wanni dhaamtanoo jiraate. Biyyeen kana ta'uu dhaamseen dhaamu walumaa galatti tokkoffaa warri galma malkaa gafarsa buraayyuu waan hafillee itti baana. Akkuma haqaattuu akkuma dhaloonni keenya waliigalaattuu beeku bakki dhalli namaa hin geenye waan hin jirre bakka hundaa hin geenya. Bakka ittiin bal'annutti hundatti hin bal'anna beektaa Finfinnee jirra. Finfinnee jirra. Wirtuu aadamtuu fi eenyummaan Oromoo mataa isaatti irraa dhiibame afoosan jirra beektee. Hojii baay'ee nu gaafata. Sochii baay'ee nu gaafata. Warri wirtuu godina addaa kanaa warri jirtan, warri giddugala kanaa warri jirtan akka hojii amantii waaqeffannaa kana aadaa keenya kana duudhaa keenya kana bakkatti deebisuudhaan akka sirriitti hojjetan kan jiruun akka waliigalaatti immoo bulchiinsa magaalaa Buraayyuutiif illee dhaamsa gartee nu qabnu amma amantiin kamiyyuu bakka awwaalcha mataasaa qaba. Waaqeffannaan hin qabu. Gaaffii dhalootaa kanas immoo akka deebistan dhaamuu hin barbaadeessa. Magaalota keenyarra bulchiinsonni jiran. Aanaalee bulchiinsonni jiran. Akkuma nagummaa waaqeffannaa amantiin tun amantii Oromoo waan taateef lafeen immoo waan tana keessa waan qabdaniif waan teessan tana gargaara waan heeri jiru. Waan heeri jiruun gargaara dhaloota kana hin dhiibina gaaffii dhaloota kanaa deebisaa kan jiruun namaa fi itti aanee dhumarratti hordoftoonni amantii waaqeffannaas ta'e deeggartoonni fi jaalattoonni amantii waaqeffannaa hundiyyuu YouTube channel dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa subscribe godhanii follow godhanii akka karaa kanaanis waan barnoota asirraan darbu ergaa asirraan darbu waan dhaabbanni kun keessa dabarse muuxannoo irraa baratanii dhaabbata kanatti makamanii maalummaa dhaabbata kanaa baranii galma kanaa baranii akka tumsan dhaamaa fi qaamni nu hubate bakka garaagaraatti nu kennaa jira. Asitti illee immoo nu hubatanii bakka galmaa nu kennamee jira. Bakka awwaalchaa sana hin argatini kana sadarkaa caasaa bulchiinsa magaalaa kana rakkoo teenya tana argee atattamaan akka nu kennu waan jedhu dhaama. Taan immoo qaamanis bira geenyee kan ittiin waan jiruu fi akka nu kennamullee abdii qabna waan ta'eef sanuman jedha. Kan biraa galma amantii waaqeffannaa nuyi akka galmaatitti namoonni beekaa bakka galmi keenya bakka tolfama dhugaatii bakka namni keenya dhugaa itti baru bakka dhiibamaan itti fayyu bakka fayyaa fi fayyaalummaan itti teekfamu waan ta'eef kana hojii akkana galmi keenyas hojjetaa jira. Galmoonni akka biyyaatti jiran hojjetaa jiranii sa'aatii 24 guutuu itti fufnee akkuma kana dura jabaannee hojjechuu qabna waan jedhu dhaama.